abbaa giddi wannan sitti mu diinni jara Oromoo keessa ta'anii kan rasaasa hidhatan. Habibi har'a jarri akka carraa ta'e Oromoon ajjeefameedhaaf as dhufnee iyyaa jirra malee yeewwana kaleessa immoo dura inni ajjeefamaa sabni biraan ajjeefamaa lafarratti tollaluu bakka dheedaa irratti tollaluu horii irratti tollaluu normaal dubartii irratti tollaluu si galee kanaaf hidhachiifamuu qabu. Gaafa sana immoo seerri qabee yoomiyyuu seerri qabee mootummaan qabee seeraan gaafata nama ajjeese yoo du'atti murteessuu ta'e duutiitti murtaa. Hidha umrii yoo ta'e hidha umriitti murtaa. Abbaa giddi eegajjeefamne booda murtee miti kanan si gaafataa jiru eegajjeefamne nati jedhaa jirtu. Mootummaan lafa Oromoo keessatti bulchiinni mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti bulu lafa Oromoo irratti hidhachiisuun sirriidha. Oromoo irraa marfee hiikaa jiranii marfee mootummaan wanti hidhachiisu hin jiru wanti hidhachiise hin jiru. Namoonni hayyee mootummaan uummata sana hin beeku abbaa giddi uummanni sun hidhataadha hin beeku. Oromoon keenyas achi keessatti kan kilaashii qabu ni jiraata shugguxii kan qabu ni jira seeraan galmeessifata akka sabaatti garuu Amaara qobaatti funaanee qaamni jara hidhachiise hin jiru. Bar mootummaa beekamtii kenne bulchiinsa naannoo sana beekamtii kenne ragaasii fidaa baran bar. Geeraa keessatti moo? Geeraa keessatti nama Amaara hidhachiise Amaara qubsiifame sana bulchiinsa beekamtii kennee fi hidhatanii jiran lafa Oromiyaa irratti. Kana ragaan qabu atis ragaan qabdu kana. Wallahi billahi ragaan kuma tokko dhufa. Wallahi billahi ragaan ta'u kakuun as keessatti siyaasa dubbataa jirra amantaa miti. Waa'ee jecha Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waa'ee jecha Rasuulaa si amana. Wanti dubbannu siyaasa. No. Gadi buuna motoraaluu kennitan. Hayyee jecha tokko itti abbaa giddiitiin jedhee carraasii kenna. Gogo inni garramenya abbaa giddii maannoo abbaan giddii bar nama miidiyaa tokko nama tiiktokara tokko kaa'u nama Dubaayii keessatti faarmaasii banatee gurguratu tokko bar qaama seeraa miti qaama nageenyaa miti murteessuu hin danda'u ajajuu hin danda'u seera baasuu hin danda'u seera ba'e irratti yaada nama tokkitti kan inni kennachuu danda'u yaadni inni kennatu yaada abbaan giddii qabu qofa. Yaadni abbaan giddii warri as keessa jiran kamiyyuu arra mootummaadha Oromoon kamiyyuu dhageessaa. Koo qabda tokkummaa har'a hawaasa keenya kabajaa jirtu abbaa giddii qofa kabajaarta of eeggatu sitti miira tokkee. Kan dubbataa jirru kan lubbuu nama ajjeefame ajjechaa keessaa akka tisiisaatti gorra'ame malee dhimma siyaasaa miti. Gaafa yoo barbaadani waa'ee woboo kaaftu yoo barbaadani waa'ee maaloo kaaftu waa'ee siyaasa bira maalti sin geesse. Mee wallahi wanni na ajaa'ibe keessa du'a abbaa obbo Zaakir irratti qoosaa jirtan naaf fakkaatu. Bakka dhiis. Namni du'a Zaakir irratti qoosaa muutii qabadhu. Yoo seera kabachiisuu namoota seeratti dhiyeessine. Muutii qabadhu. Taraadhu dabarsaa tokko taraadhaa ta'uu dafee danuu ta'a. No, daga opsi muutii qabadhu haasooyte kun amma mana oowwisuu miti amma dhiiga fedhu namni kudhan nu halaalu fedhu namni diidam nu halaalu takkuma nin beeyna beekaa usna dhiisi amma ani amma fakkeenyaaf abbaan giddiifaan kaadireen biltsiginnaa hundi gadi yaatee darratti namni qalamee jira jedhanii harkanii gubbaa opsi muutii qabadhu nurraa zaata akkasi dhaggeeffanne zaata akkasi dhaggeeffanne baga muutii qabadhu opsi mootummaan mormitoonni warri kaafaa warri Jawaar dumbulloo tokkotti jarri naa kennan hin jiru. Cufti jara sigalee waan Oromoo fayyadu qofan deeggaraan. Zaata akkasirra haasooytee mi obsi nuti kaadireen jedhinka sirreessi afaan kee sirreessi arraba kee qariitii dubbadhu. Okay, dhaabbadhu muutii qabadhu muutii nurraa qabadhu yeroo takka. Akka muutii qabadhu dhugaa dubbadhu. Kaadireen ani jedhan kaadiree miti. Ati yeroo albaatuu si dhagayaa jirraan yeroo albaatu qabadhu kwa. Ati maal beektaa albaata albaa'uudhaaf illee beekumsa barbaada. Okay, usigaa bakka ani dubbanna. Hai si dhagayaa jirraami ati waan ati barbaadu. Amma rabbiira nama siyaasa dubbatu miti waa albaati as keessatti nama siyaasa dubbatu miti min asibaan. Waadoo ila
لا dhaggeeffadha. Nama siyaasaa haasoftan biliisi. Eresheem no. Eresheem no. Deemii dhumuu wayisee Lamaanuu nama gurguddaadha. Tapha biyyaa kan gootanii siyaasa tapha biyyaa godhatu. Laata akka dhaggeeffachaa jirraa miisa nuti amma carraan waa kan Dhaggeeffadha. Isin lamaanuu Badaa yaada mataa keessanii dhaggeeffadha. leettaachuun fikiraa jira. Isin lamaanuu Inni rakkoo akka abbaa giddiitti namni abbaan fedhe haasa'uu hin danda'u. Akka kootaa haasa'uu hin danda'u. Akka tokkummaa haasa'uu hin danda'u. Yaada mataa ofii ibsachuu barbaada abbaan fedhe iyyuu. akka kiyyatti ibsadha jennaan bar cal'usee wanta jeebar. Hai. Muniin atis rakkoo qabda. Abbaa giddii atis rakkoo qabda. Amma kan dubbataa jiru dhimma lubbuu namaa. Okay, hai amma ta'a carraaqi. Okay. Ani amma inni akka fedhetti ibsate anis akka kiyyatti ibsadhe. Isuma dhugaatiin isin hima. Jaalattanuu jibbitanuu. አፋንም በደን ይስላታሉ በዱሽ አባን ግዲን ሲ አፋንም በደን እና ብዙ ሰው እየሰማችሁ ስለሆነ በስነ ስርዓት አውሩ እንዴ ላልባቲ ምናምን እንጃ ታወራላችሁ እንዴ ቢዩቲ ከበዳኑ ራ ፕሊዝ ወላሂ ዱአ አቦ ዛኪር አካታ እኒት አጀፈሰኒቲ ነም እንኳን ገዱ ዲሲቲ ነምኒ በላለፈቴ ሙራስ አከ ኦሮሞቱ ኮሚቀም namni kun nama taraa tokko miti. Abbaa qabeenya Oromooti. Nama meeqa quuqama sabaa nama qabu. Ana caalallee isinii beeka. Arra garuu du'a gurbaa kana hanqan nama irraa eegamu takka dubbatamaa jira. Sagaleen taamaafii jira. Bersila xiyyitiin illee ajjeesanii wanta jedhanii biraa kutan harkaa lama muranii miila lama muranii sibira jiraami footoonni beektaa agartee viidiyoo isaati takkummaa gochisuu qilleensaan sadarkaa kana irratti irra gaggeeffamee dhiisi siyaasaa keessaa bahi sabuma biraatu haa ta'u saba biraa Oromoon tahin sadarkaa kana irratti nama ajjeefamee dheengadda bir tiktookiin xarafaa ilaa xarafaatti nama eenyummaa isaa hin beekne basma'aam jee qalamee jedhanii namni xiqqaa guddaan as gubbarra iyyaa ture. Mootummaa akka deeggaru kan mootummaan deeggare hundi jechuudha. Arra abboo zaakiriitiif nusa isaa miti parsantiin takka iyyamaa hin jiru. Faallaa ta'anii dhufaniiti dubbisaa wanta godhaa jiran. Kuni ta'uu hin qabu. Kuni gocha aboo namni viidiyoo isaa agartan sila arraa asirratti nyaata nyaachuu hin dandeessu moo? Maali namni akkasitti nama ajjeesu? ammallee zaman tanaatti naannoo san keessatti warra isaadhaaf dubbate kamamaa jira. Maaliif asoo ummata kaanuu hin qabin ummata gochosoo kenneesaa kana hojjete hin qabin nama isaaf falme nama isaaf dubbatu deebi'anii doorsisuu wanta godhu waan akkana gootan waan akkasii gootan tarkaanfii akkanaa kana fuuta ja'anii irratti roorrisuun kana balaaleffachuu dhiisnee du'a obboleessa keenya ndaa'um akka dhibbarraa dhibbatti akka bulchaan naannoo sanii harka keessaa qabu ragaa bahaa jirtan jechuudha. Mala naftanyaa fi faannoo jannaawi. Bulchaa naannoo saniitiitu dhibbaa dhibbatti nama du'eef gadduu dhiisee gochisu kenneessa qorqorroo gubatteedhaaf iyya. Baru manne asona ajjeesnee meeshaa isaanii baafatanii jiranii bara. Limleen takka irraan gubanne bar qorqorroo irraa gubatee bara. Nimichi kun bar ija Oromooti bara Abboo Zaakir. Xiqqoollee isinitti hin dhaggeeffamu. Kaleessa viidiyoo hin taaneefoo akkasii iyyitanii. Arroo moo isinii ani naaf galuuti dee'uu dubbitan. Dhugaa yoo walitti himne. بس أورومو تو تيجري تو دراما تو خنا من بيد بس مام فيديو اللي سيرتي نركم نك تعرفوا نما إيجان توري الراب أبو زاكري ناف نمني تيكوسا جرتني فهلا دابتني جتشو أنت تقول لي نما دلنا اللي هو شو كبير دبدن بر نما تراسي تاني أبو زاكر ما تيساو جسنو lafa isaarratti abbaa qabeenyaa akka geeraan ijaaf eeggattu itti taphatanii miila lameen irraa muranii harka lameen irraa muranii gororroo isaa ciranii kitifanii akka Oromootti ani komiin irraa qaba isin hunda keessanuu akka kiyyaatti. Dhuguma maastariin deebisii bilisa irraa namatu gadi buusee abbaan ta'e. Kan kanumaan joo barbaada
yoo xiqqaatellee gadda namni itti haa ibsatu balaaleffadhaan ja'a. Dura nama balaaleffateete waa'ee seeraatii fi heeraatii fi haasa'u. Balaaleffachaatu hin jirtan gocha kana. Galatoomi Muniir wallahi billahi rabbii ol si hafuudhaan malte kun hokkataa isaa ilbiyoon nama. Ayyee Muniir galatoomi iluu fancarraa kennaa tasan dubbanne atanaffasu jedhani gaa dubbatu abbaan giddii anna dhibe abbaan giddii na dhibe. Abbaan giddii amma ijoollee warra kanaa tokkummaa taraa kenniif hin gaa kansaa. Na dhibe kan abbaa giddiitti nan deebi'a qaama hidhachiise. Isa hidhate mootummaan akka waan hin beeknetti dubbata takka gabaa mootummaan hidhachiisetti dubbata takka du'aa callisaa jedhan agaruu dide iluu miutirraa baafadhutti. Galatooma assalaamu alaikum jedha akkam nagaa. Waalaikum assalaam warahmatullahi. Anillee yaada qabu ni kennaafdha. Ana wanni jechuu barbaadu nama waliigalaa abbaa giddiillee osoo hin taane waliigalaa kennadha. Abba mootummaa deeggaruun rakkoon qabu haraamaa miti namni Oromoon TPLF inuu deeggaraa ture. Adda biyyan bulchine jechuu barbaadeeti. Garuu dhugaa hawaasaa wayita hawaasni du'u ka mootummaa dhiisime ka saba biraatiin dhumu dhugaa sanaa dubbatan maaliif callisuu irra jedha bara. Haqa jirtu sanaa dubbannu mootummaa deeggaraa yookaan abbaan dasii rakkoon qabu namni paartii deeggara. Garuu waan uummataa sanii waan hawaasa keessa jiruu sanii ka biraa san dhugaa san baasnee dubbachuu qabna. Yoo akkas hin taane hundi jijjiiramu hin jiru sabni biraa nu fixa jechuudha. Wallaa callifneetu waan bira darbinaa morma nu muranii callisnee biruma darbinaa yoo dubbanne mootummaa irra dhiibbaa fidaa jennee yoo bira tarree borullee deemanii nu ajjeesan. Amma Muniir jedhu ani du'uu beeka fakkeenyaaf manuma gumaatii dhagaa akkasii harka muranii morma muranii miila muranii harka muranii san Oromoon hin beeku. Sagalee sanuu qajeelaan dhageessifachuu qabdu. Oromoo guututti jechuu barbaadeen. Maaliif namni walii sagalee ta'uu dhiiseera. Manni mujirima ta'eera. Paartii jalaggalee kan jalaggalee sagaleen Oromoo tiktookii irra baddeerti. Waa funaanuuf sagalee Oromoo ukkaamsee jira. Tiktookii irratti foolowarsii qabu. Dubbatu. Haala adda addaatiin tiktookii sooshaal miidiyaa kanarratti akka sagaleen Oromoo hin dhagaamne namni godhee jira jechuu barbaadeeti. Kanaafi sagalee haa taanu mootummaa deeggaruu waan biraati. Mootummaa kanaa akka Oromoo ta'e warri deeggaru silaa mootummaan kuni warri biyya bulchu Oromoo ta'uu dhabe hin dubbattan hin callistan jechuu barbaade. Namni hin du'in yoo isin hin ta'in dhugaa maa kijibna namaa wal somna gabbaanee dubbanna soonni nuu ta'uu dhabe jechuu akkanumaan osoo namaan ajjeesin nu dabbare jenne hiriiraan baanaa sagalee ta'an. Okey kenna kunillee kenna jennee kan namni nu ajjeesu yoo laalle gaarii miti fakkeenyaaf daangaa Sumaalee isin madda walaabu Sumaaleen nu fixaa jira mootummaa iyyuu miti bara. Kariira uummata irraa paarkii irraa ka'aa jiru mootummaa yeeshi rakkoon qabu. Daangarraa Sumaaleen nu fixaa jira. Mootummaan kenna kuni amma kenna jettaniin kuni Oromoon akka hidhatu hin barbaadu. Sabbiin xixiqqoo hidhachiisee yoo rakkoo wayii jiraate girri ka. Onarratti miyuutu godhan abbo. Sinarra godhe. Miyuutii irratti qabina. Hayi. Odii taran kaasa. Inna wanni jechuu barbaade wal garaagaru wal adda. Miyuutii irratti godhina haasa'u. Iluu naasoo irratti miyuutii godhina. Abbaa giddii isinillee mootummaa barbaadan deeggara sookee mootummaa Oromootii warri Oromoo Abiyyi bichaa miti Oromoo waliin bulchiti. Deeggarii wayita deeggarte nuu wayita sabni biraa dhufu fakkeenyaaf nama abaa'oo deeggara yoo sabni biraa akkasii ka'uu dandan jedhu namni faannoo naa qabattu hin jedhu namni fakkeenyaaf abaa'oo deeggara garuu wayita dhugaa Oromoo lubbuu Oromoo duutu san bakka fedhe haa dhufu Jimmaa dhufee Baalee dhufee wal duran dhaabbatina sagalee ta'a. Wallaahi uummanni biyyaa maal qaba yoo sagaleen ta'an ukkaamamee bara namni tokko hin dubbatu milishaan afaan keessa dhiittate dubbannaan ala kana biyyatti jechuudha. Biyyatti birrii si kafalchiisa yoo sooshaal miidiyaa irraa dubbatu. Waa baay'ee jira barka asirratti hin dubbanne kan beeknu jechuu barbaade asirraa namni tokko yoo dubbatu naannoo keessanitti birrii irraa fuudhaa jiran annammiin birrii irraa guuran beekachuu. Maa wal soom nama ukkaamsitanii teettan malee sooshaal miidiyaa akka hin dubbanne wal sodaachistanii teettanii jettan achitti ammoo duuti naannoo sanii sabni biraa dhufee si ajjeesu wallaahi dhokatteerti jechuudha. Dubbaddaa dhugaa jookee ani mootummaa abbaan giddii mootummaa deeggareef abbaa giddiitti hin aaru. Abbaa giddii garuu dhugaa Oromoo yoo ati dho'isite na aarsitaa jechuudha. Dhugama nama argitu kana haqa osoo sabni biraa ajjeesu kana sagalee ta'e uummata waliin dhiibbaa irra godhi mootummaa wayita deeggartu deeggari wayita haqa dalagu jechuudha. Wayita dhugaa dalagu deeggarii jechuudha rakkoon qabu miliyoona deeggara Oromoon si qofaa miti. Garuu dhugaa san takkattiisan dubbadhu jechuudha Oromoon sagalee walii ta'a waliin laalina fakkeenyaaf Jimmaa yoo rakkoo wayii qabu Jimma ittee taa'uu hin qabdu. Yookiin Jimma keessaa namni guutuun mootummaa deeggaraa miti namni deeggarre guutee jira.
yoo baal irraa yookiin waa buqa walii sagalee yoo taate walitti dhuftee gaarii sagaleen qabu Oromoon jechuu barbaade TikTok irratti walitti dhufaatii kutaa 11 irraa sabboontonni warri dhugaaf dhaabbatu mootummaa waan barbaadde deeggarii uummataa sagalee ta'ii wayita deebdammoo wayita nagaa paartii keetiin galimaa fi mushkilaachuu barbaade galatooma. Galatoomilu nutis ijoollee abbaa homaa warra geeraa bagga buqqiftan deebitanii akka hin dhaabne waan jiru irratti abbaan gidduu akkamitti buqqisu manna akkamitti gubatanuun jedhe ijoolleen seenaa daladde fayyaa si hartee baafteetti garuu akka hin deebineef hojjedhaan abbaan giddii immoo buqqa'uun qabuu nuti miidhamaadha duutee kaatee miidhamtu gana duuteetta waan ta'e wantatti miidhamtu hin jiru du'aa achi miidhamni hin jiru namni duunaan maal miidhamta ree awwaalamtee bara duunaan lamu miidhamni hin jiru tu lubbuun jirtu miidhamta malee abbaan giddii sana buqqifamuun qabu gubamuun qabu kan kootila an gabaabsee himaa ammas hundi keessan sirriitti na qoy rakkoon qabu yoo ani buufan deema waan ta'eef gabaabseen isimee wala ejjennoo kan koo waa'ee geeraa irratti age gutakka qoy obse rakkoon qabu yoon balleesses namanumaan noof kolchi ela ejjennoon kan koo waa'ee geeraa irratti wanti kun raawwatame mi eenyuun raawwate saba Amaara jedhamuu jedhame akka sabaatti qe'ee Oromoo keessatti namoonni amma maqaa dhufnee akkas nu godhanii jedhan kana himuun illee salphina ergamoota immoo achumatti ukkaamsinee namoota kanarratti tarkaanfii seeraa waan seerriitti amane itti fudhachuu danda'a. Maaliif miidiyaatti ol fidduu ni jalqabaa kana maaliif jara hamlee horaa maqaa Oromootiif gaarii miti ka jedhu yoo na hubattan tokko kana malee isaayyuu yoo humnaa ol ta'e